Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa sagantaa qo'annoo hojmaataa irratti guyyoota sadiif leenjii kennaa ture xumure. Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa leenjii kennaa ture irratti daayirektaroonni, dursitoonni garee, ogeessonnii fi qaamoleen hordoffii dhimmoota naamusaa fi farra malaammaltummaa hirmaataniiru. Sagantaa leenjii kana irratti argamuun raawwii hojii ji'oota 9 Komishinii Naamusaa Farra Malaammaltummaa Oromiyaa kan dhiyeessan obbo Tafarraa Tasfaayee yaada kaasaniin Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa yakki malaammaltummaa akka raawwatamnetti suurratti xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa jiraachuu kaasan. Raawwii hojii hanga ammaan bu'aawwan jajjabeessoon jiraachuus dubbatan. Komishinichi raawwii hojii ji'oota 9 qabeenya qisaasama irra jiru maallaqaa fi akaakuudhaan deebisiisuu danda'u dubbatan. Qabeenyi mootummaa akka hin mancaane taasisuun ittisuu danda'uun hojjetamaa tureera jechaadha. Hojiiwwan qabeenya beeksisuu fi galmeessisuutis immoo akkaataa seeratiin namoonni qabeenya fi madda galii isaanii beeksisuu qaban akka beeksisan ragaa adda baasuudhaan waraqaan ragaa akka kennamuuf kuni handhuurraa adda wanni ta'e bara kana moosaajidhaan galmeessisu jechaadha karaa intarneetiin. Maallaqa callaan qarshii miliyoona 255 ol qisaasamuuf turan mootummaadhaa galii taasisus dubbatan. Gabaasa oodiitii akka taasifamu taasisuudhaan akkasumas abbaa alangaatti erguudhaan ragaa qindeessanii poolisiidhaan ragaa qindeessanii erguudhaan maallaqni callaan gara miliyoona 255 ol ta'u mootummaadhaaf galii akka ta'u ta'eera jechaadha. Hirmaattonni leenjicha irratti qooda fudhatan yaada raadiyoo EBS'if kennaniin leenjiin fudhachaa turan qabsoo farra malaammaltummaa irratti xiyyeeffannoo olaanaan akka socho'an kan isaan dandeessisuu fi hubannoo isaanii kan dabaleef ta'uu dubbatan. Leenjii malaammaltummaaf hojmaata badaa ittisu keessumattuu dhimmi dagaagina naamusaa akka lafa qabatu irratti hojjechuu waan ta'eef nutiif akka kiyyatti jechuudha akka hirmaataa tokkootti leenjichi gadi fageenyaan kenname. Malaammaltummaa ittisuu keessatti namni safuutiin hojjechuu ta'e safuutiin ottoo deema ta'e waan achi harka dheereffattu oddootti qabee isa dhaabuudha kan hin jedhan of keessaa qabanii safuun immoo waan hunda maatiin keenya yeroo nu guddisan safuutiin nu guddisan safeeffachaa nu guddisan amma garuu suni kan cabe kan bade natti fakkaata. Leenjicha irratti kan argaman itti aanaa komishineraa kan ta'an aadde Mahbuubaa Adamii fi aadde Abbaaynesh Tarrafaa goolaba sagantaa leenjitoota kan mariisisan yoo ta'u yaada hirmaattota biraa ka'aniif deebii fi yaada bal'aa itti kennaniiru. Haaluma kanaan itti aantuun komishineraa aadde Abbaaynesh Tarrafaa komishinichi karaa baramee qofaan malaammaltummaa ittisuu hin danda'u waan ta'eef karaa irraa maqnetti deebi'uu qabna jedhan. Komishiniin Naamusaa Farra Malaammaltummaa istiraatejii kanaan dura deemaa ture. Karaa kanaan dura deemaa ture jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafis kan waan tokko jijjiiruuf yaalle argitanii jirtu yaada kennaa jirtu. Haalli nuti malaammaltummaa ittisuuf adeemnuu fi waggaa 5 as haalli nuti malaammaltummaa ittisuuf adeemnu kun yoo waanuma barame sana keessa deemna ta'e baay'ee rakkoodha jechaadha. Leenjicha irratti argamuun kallattii hojii kan kennan itti aanaa komishineraa aadde Mahbuubaa Adam leenjii qo'annoo hojmaataa fi qo'annoo ariifachiisaa irratti isinii kennamaa turetti sirnaan fayyadamuu qabdu jedhan. Iddoon malaammaltummaan jiru iddoo muraasadhaaf hin beeknam. Kaan aksesiyyuu hin qabu tuma malaamalaa jedhe aksesiyyuu hin qabu. Eessarratti yoo xiyyeeffanne yoo hojjenne bu'aa buusuu dandeenya kan jedhu xiyyeeffannoo addatti kennitanii yoo deemtan haala sodaatame kanaanii miti sirreessuu dandeenya. Balleessuu yoo dadhabne illee hanga ta'e xiqqeessuu dandeenya. Kana xiyyeeffannaa akkasitti kennee itti deemuu qabna. Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa dhimma ittisaa farra malaammaltummaa irratti kan hojjechaa ture olitti hojjechuu qabaanis dubbatan. Safuu fi seera irratti bu'uura godhachuun hojjechuun nurraa eegamaanis kallattii hojii kennan. Buleeyyiin jirtu as keessa haaraan immoo dhuftanii kan nutti makattanis jirtu. Warra akkasiitiif akkasitti leenjii humna dandeettii raawwachiisummaa keessanii cimsuun barbaachisaadhaa fi murteessaa akka ta'e sirriidhumatti hubachuun barbaachisaadha.